Yalla mallaqa isinii kan hinaafi dachasi geessita amma geessita sittiin kanna. Mallaqa daraartuudha kafaluuf deemnaa kunoo hordoftoota keenya amma booda yoo isin dubbii biraa qabdee hanga isin jiru. Amma garteen daraartu lolleeti mallaqa muukam agarree qonnee bira. Tamam sababa daraartu wallollee sababa mallaqa daraartu nyaatee jaaniin daraartu taatu mallaqa yanaa kafaleettee oggumee kana hiituutaa namna haadha mana kiyyaati taatu. Mallaqa walii qaqqabdanii maammadirraa kafalleettan kanaawu yoo daraartuun fuudhuu deeme yoo daraartuun aruusa fuudhuu deeme hin beeku duraan wal jaalachuu turaniiti. Ani kanaafuu yaadni kiyya daraartuun akka waliin nu araarsitanii maallaqa isiitis kafalee jechuu dura osoo araarsuun ta'in dura maallaqa isiitis kafalee madachaas geessita maallaqa sittiin gananii jira. Tamam maallaqa isiitis kafalee waliin nu araarsitanii nagaa kiyyaan anis bultii jiraadheen irra fedha. San booda waan dhaamsa namni dhaamuu qabu. Dhaamsa manguddoo nama dhaamtu tokko naafis dhaamtanii isiidhaanis silaa dubbiin gara kiyyaan hin kaatanii fi namana. Isiidhaanis dubbiin irra booda kan kaadhe akka jettanii hin barbaade. Kana yaadni kiyyoonni nan. Egaa dhugaadha amma namni tokko ummati if qofaaf osoo hin taane matuma keenyaaf yaaddoon waliin jirra. Rakkoo keessatti bal'oo keessatti waliin jirra addan baanu wajji jirra. Yoo dira miidhamte nutis miidhamuun hin hafu. Waan ta'eef amma rakkoo daraartuu sana keessatti si qofaa miti jarri nuus ni barbaade isiinis nuus jeefataa jirti. Kanaafuu amma nuti jibbine yoo ta'e karaa araaraa san silaa diddeewu halaas mata galeen dubbii kana keessa harka gurratoo keenya amma dachaas kun eeboo aaree kakotee garteeme aaree deeme innis waan san ta'eef inni illee akka aarsan inni araaruma keessan fedhuuf malee inni aareef rakkoo biraati miti. Kanaaf niiraa fuudhee itti geessee isatti isiidhaafis waan isin barbaachisu kanneenii fi haakimallee hakimarra jettiimi amma waan silaasiin hakima baasaa jirtu sanis gaafannee sanis kafallee fi karaa nagaatiin ati nama bultii keessa jiru maan taane isii wajjin dirreerraa har'a fannisa daraartuu akkana godhe boru daraartuun fannisa akkana godhe jechaa ooluun hin ta'u. Keessatti bultii teetiifis namnummaanu maal lamaan jaa fannisarra akkana godhe daraartuun irra akkas godhe jechaa ooluun waan fokkottuudha. Sababa sanii nanuu haadha manaa yaadu guyyaa meeqatume. Dalaadha namni kun isinis gitee daraartuun maallaqa kee nyaateetti dhugaa maallaqa itti kanan hanganan fedhuetti dhugaa kana immoo naajaa maallaqa qabu waan isa qadiyyaan dabbaruu barbaadaa adabuu nin azabuu bakka azabuun fadhaa itti mire haala kanaa durii dhalaadha isiin turis mana kiyya jirtu maal yaadde sababa sanii guyyaa meeqatumee ari'ee isii mana tamam kanaaf nagayaan barbaada maallaqa fuutanii ittiin irraa geessitanii san booda nama dubbate nama eegaan maallaqa kana kafalee dubbate. Gaaf kana keessatti humtee maallaqa kafalee waan isin haqimaan dha'ites kafalee yoo san booda namni dubbate naaf beekaa waan wallahi san booda naaf beeka anta san booda. Laa amma wanni waa hunda dubbatu nu dhorke zimnu jechisiise maali miidhaan isiisan hin kafalamne amma ijoollee sanis yoo deeyne nama waan isiisan achi baasee waan isin barbaaddu sun isii gaafatee waan san birraa achi baaseetu isimmaa akkana taatan ijoollee sanii hojjuu danda'a bara. Waan saniin kafallee nuti amma ijoollee saniin isin maa ishiidhaa wajjin deemtan maa isii wajjin nama barbaadan jechuun hin dandeenyu. Maal isa wanni isaan duraan hojjetan waan isii kannaaf nu hin jaan. Harkaan waa balleessaa waan isii maan kanneen eebii jaan. Namni yoo tokko akkatti karaa guutee dubbatuu danda'u waan isin silaa barbaadu san niiraa hiyyee jechuu jirti. Niiraa kee hoodha. Kanaa jechuun inni diraabdu hin jiruumi hin jirtu. Isin booda harkoon isin boosifnee walitti isin fayyifnee san booda tokko nama waa siin jee waan sirraa barbaadu firraa dhorkuu hin danda'an jechuudha namni tokko. Amma immoo akkanumatti isiinis haaraaf niiraan barbaadu wanni isaanii nu barbaade maaree mi'oo barbaade nama gurrattee isii deemuun dalagaa wal dhorkuun jireenya walii walii balleessuun waan fokkottuudha. Isi warrichi jiran nuun jiru hordoftoonni innis amma nuti waan nu dhibee jiran nuun atis nama dhageessu isiin nama dhageessu tana malee nuti isi walitti araara keessa hin jibbineetii miti si bira dheenyee viidiyoo si wajjin si bira dheenyee viidiyoo si wajjin amma akkuma nam tokkotti siidhaan wal lola nuti siidhaan wal harkaan jirru kunoo kalee qofa si wajjin dhufee wal agarre malee erga gaafa sanii naafisiin wajjin takka gatteenyiin dubbanne wal lola jechuudha. Kanaaf ammaan tana karaa gabaabaa niiraasii hoo niiraa kee waan biraanii qabdaa hin qabu kootu akka duraaniitti duruuba nagaa wajjin jiraatu jirra bara. Takka addan baane bara amma ergumati fuute rakkoon tun hundi dhimma dhuftee akkanatti isiinis yaa'ii wal guruu yemmaratan malee duraanuu mana tokko faa keessa wajjin jiraatan turre nuti. Waan san ta'eef akka duraan san akka deemu. Isis siree rabbi haa tolchu batis fuutee hojii rabbi si haa bulchu malee gisii hundi yaa'i tanas tummoo taanis achiin tummoo
Atummaanuu jireenya kee keessatti mataaf garagalchuudha malee matuun waan biraatii miti. Kanaafidha waan dhalaadhaan waliin qixxaatan. Kanaaf niiraa isiidha. Fuudhee matichaas geessee tichaas akka aaree qotisan hin ga'a. Araarama keessaniif malee inni qaaru rakkoo sirra dhufaa jirti. Sibira qottee amma nus ni geessidha wanni isaa harsu jiru. Beekamaadha. Nus si baasee jechuun jiranii. Egaa amma sooyidhaa si baatu wanni isaan siidhanii gaafa feete si baatti. Maaliif jireenya keessi balleessite jechuudha. Amma tiidhaa san teesse jechuun rakkoo guddaadha. Isin immoo inni keessa qottee malee kanatti waan biraatiif miti waan duraan si jaalatte si dhabdeef. Atis ammas waan isaan kan nuufii didde. Waan kanaaf isa hidhuun qabaa jireenya isaatti balleessuun qaba itti yaadu jirti malee waan biraatiif miti. Kanaaf daroos waan nuti jenne bira ni qottenne yaadnu waan isiisan kan himeef jechuudha. Karaa nagaatiin akkuma duraan isaanii nagaa yoo jiraan irra wayyaadha. Akkaan ba'uu akka fedhetti ba'uu maallanii silaa ba'e beektaa sababni na bira ta'e osoo bakka biraa kaayisees osoo nama biraatii wal jaalattees yeroo san keessa nama fitti garuu waan kotee isii yoo waan duraan nin kafaladha jettee yaadiin an fuudheedhaaf beekama gara kafalii maallaqa deemte. Osoo CBC rabbi isin walitti duraan isin wal fuutanii waa'ee maallaqaan dubbatamtu. Amma immoo waan isin wal dhabdanii atis tabiraa fuuteeni wanni walirraa qabdan hundi wanni kakaateef maaliif? Sababuma isin wal dhabdanii adda baatanii atis fuutee isinis gaarabbii irree isii rabbi haa tolchu wanni kana kaase fuudhuma keeti malee san dura dubbataan jirtan jechuun isinis waan irraa qaban dhageenye kanutu. Kanaaf wanni sana kaase sana. Kanaaf dirqama wanni isiin xalabatte wanni isiin amma hangana irraa qabatte sana kan namuuf hin dirqama. Osoo qabaatu baattee isiin jennaan atummaanuu jireenyuma kee haadha manaa keetii amma fuute tana wajjin jireenya gaarii wajjin jiraatuudhaaf wajjin dalagaa teessan uffatuudhaaf waan isiin qalbiin si beekte akkanaan irraa qaba isiin jette san hoodha. Maaliif jireenyuma kee kana siif tolchiti haadha manaa kee kanaan okkati wajjin jiraattu. Yoon kaayyoo si guyyarraa walii yaa'ee godha waltan jira kana hedduu maaltu jiretti isinis shakkiti bara. Ani immoo maallaqni kun kafalamee dubbiin takka dhuftee eenyutti gaafatama fudhata ture amma antanaan dubbadhala. Uummanni isiin nyaachiftee olii gata oftu sunis ilmaan adeeraa fa'aa kan tafa qoofaa beeka. Obboleessi kan dhugaadhaa hin jiru naaf beeka. Amma nuti bardeeyne. Kana irratti an itti gaafatamummaa eenyu fudhata yoo dhalaadha namni kun dubbiin dhalarraa kaateen qabbanoitu. Daraartuu maallaqa kana fudhattee arguu danda'an. Daraartuu maallaqa kana fudhattee jirtu. Dirqama. Laa tokkoffaa akkanuma daraartuu deemnee oolawwan hiiraan ati bannis irraa qabdu meeqa hangana hoodha jennee isitti harka kanneen deemu miti beeka. Garee ijaarrattee qabdii mimma isiinis. Warra isiin ijaarratte sana yaamnee jechuudha rabbi mijjeessi. Aboo inni isiin bannis irraa hin qabattee isinitti himattee isin isa barbaadaa jirtanii maali? Akkana maallaqa yanii mire isaanu maallaqa isaanis dhufanii maallaqas finnee dhufne kunoo waan biraa waan booda dubbattu sammaa himattu jennee waa hundaa'u atis yaamnee fuula kee duratti ragaa nama biraa dabalannee ragarra kanninaaf. Samboota isii yaa qabnaan karaa guutuun firaa dhorkan karaa koon hin jirtu. Amma wanti xiqqisha nama sodaachisu bara waan isii kanaan siin jenni. Amma bari ni tumteetta. Anamma gisee hin tumu kana. Namni nama tumu jechuun akkasii miti. Garuu dhalaadha jechuuf dhahinsa tokko irraa naftu gisee isiin jecheetti tarmu takka yoo hundee nama qoftii mire. Bara tokko sanuma. Dhiira akka xiyyaa osoo taate wal qabnaan adda ba'uun numa hin jirre yookaan inni injifate yookaan injifadheetuma. Quudhee biitiis dhiisu yookaan laaffisee na biraa deemu baroomu tokko. Inni dhiirri tokko gaa walitti utaaltu uumata akka barbaade walitti utaalti waa baruuf barnootaan walitti utaalti. Maaliif tarii isaan namoota yookaan namootadha yookaan ajjalaafa yookaan isaan ajjalaafa waan jiruuf. Kanarratti isiin tun dhala maallaqa kana an kafale waan isiin haakimatti baaftees nin kafala hundaa'u tamaam. Immoo yoo maallaqaaf waa hunda fudhattee yaa'ii dhiisuu baattee hinaaffaa isii itti fuuftee wanni kun hinaaffaa ta'uun dhibbatti hinaaffaa akka taate nin beekan daraartuu dachina jalaan martu dhugaan dubbadha. Aboo sanin shakkin fira isiit irratti nama isii dhuttu qabattee deemtanii gartee amma karra qoomuu jirtu kana kan akka ninaa siin jee mucaan kun isiin jaalattee jibbitus fuudheedhaa bar fuute bira mana qabda. Isii irraa ganaa tana achitti siif isii waa walii qabdan hin qabdan obbulummaa arbiyoo taate malee waan san taateef daroonis jala murii. Walumaa galatti fannis ganaa jaarsa namaati. Haadha manaa ni qaba. Si jibbinaanuu tabiraa jaalattee barbaaddattee fuutee mire gahee waa isaanii keessa achi biyyannaan kaa'ee faayifatteetti himna deemaan ture sanaa. Yoo dhuguu baattee waan mana himna osoo abbaa manaa qabaatte
dubbii jaarsa isanii dhageessiyan. Immoo isii waan heerumtee hin jirreef waan abbaa manaa horattee hin jirreef ajajaan isii yookiin kaan danda'an isii danda'u hin jiru. Namni isii gorsee isiin gorsa isa sanii fudhattu hin jiru. Amma isiin talaa eenyutti gaafatamummaa dhugaadha ati wanti teettullee isiin tun dubbiin dhaabdu jetta. Namni tokko taakkoo waan sababsatu jechuudha. Taakkoo har'a ejjetu isa yoo qabaate malee akkasumaan nama deemuu hin danda'u beeku. Amma isiin sababa maal fudhattee deemu jirti? Niiraa bara. Yoo mee daroo wanni irraa qabdu niiraa malee yoo jirti yoo jiraatte yoo hin jiraanne hoodho niiraa ta'e harka yoo ta'annan wanumaan itti fanni jettee si maqaa kee ittiin si dhootu hin jirtu qogana.